imala wangeelaa waamicha leenjii hafuuraa waldaan humna wangeelaa magaalaa Minneapolis Minnesootaatti argamtu waggaa darbe leenjii tajaajiltoota godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamitti guyyoota 3 gaggeessuun ishee ni yaadatama. Bara kanas leenjiin kun ittuma fufee gaafa gurraandhala 30 hanga bitootessa 2010tti kan adeemsifamu yoo ta'u tajaajiltoonni irratti argaman Paaster Kaffiyaaloo Amantee, Apoostil Margaa Abdiisaa, Paaster Ben Griffin fi Paaster Dammallash Yoosef yoo ta'an namoonni fi waldaaleen kiristaanaa magaalaa Gidaamii fi naannoo isheetti argamtan hundi keessanuu akka irratti hirmaattaniif kabajaan affeeramtanii jiru. Waldaa humna wangeelaa hojii harkaa hojjettan sibiila walitti tumtan uffata hodhitan maal gootan waan barbaachisaa humni hafuura qulqulluu isin barbaachisa. Waldaa keessatti ittiin utaaluuf miti biyya lafaa keessatti hojii ittiin hojjechuudhaafi. Daani'eelii hiriyoota isaa caalee argamee eessatti biyya bulchuu keessatti maaliif caalee jedhanii gaafannaan hafuura addaatu irra jiraa jedhan. Biyya bulchuuf hafuura addaa hafuurri qulqulluu nu barbaachisa. Eeyyee nu barbaachisa. Guyyaa tokko keessatti hundumti keenya sa'aatii 24 qabna. Wal caalmaan hin jiru. Hundumti keenya guyyaa tokko keessatti daqiiqaa 1440 qabna. Hundumti keenya wal qixxee. Hundumti keenya guyyaa tokko keessatti sekeendii 86 fi 400 qabna. Maalatan baay'ee sekeendii meeqa qabdu guyyaa keessatti 86 fi 400 sirii kenne Waaqayyo. Kun hundumtu akkaawuntii keessan keessa jira. Abiit atan baay'ee maaliif nuu kenne kana hundumaa akka hojjennuuf. Kana keessa yerootti kaartaa taphattan isiniin kennine Waaqayyo. Yerootti kumaara taphattan kana keessa isiniin laanne Waaqayyo. Yeroo ejjaa kana keessa nuullan, yeroo hannaa kana keessa nuullan, yeroo sobaa kana keessa nuullan, yeroo namatti hamannu kana keessa nuullan, yerootti nama jibbinu kana keessa nuullan. Yeroon kun hundumtu yerootti hojii gaarii ilmaan namaa fayyadee Waaqayyoof ulfina kennu itti hojjennu kan hundumaa nuu kenne Waaqayyo harka rukutaafi. Banda daba, inni banda daba, Yesus